keessa deebii tooftaa kutaa sadaffaa beekumsii fi ogummaan guyyuu waan itti bahaa deemu. Kanaaf miseensota qabsoo hidhannoo haa ta'u malbeekitti akkasumas damee adda addaatti bobba'an iyyata ofii haaromfataa yoo deeman malee duubatti hafoo ta'u. Fooyya'ina har'aa arguutti gammannuyyuu jija isa dhumaa se'uu hin qabnu. Amma carraa ifatti mul'ataa jiru kana simachuuf qabsaa'onni Oromoo haala gaariirra jiru. Abiy Mililik akka hordofu dogoggora malee ibsatee jira. Kanaaf kan hambatti ba'ee takkaa roorroo Oromoo irratti tolfamaa jiru balaaleffatee kan hin beekne, maddi roorroo isaa fi kittillayyoo isaa ta'uu kan hin beekne ofuu hin beeku jechuudha. Waladhaa amma uummata gidduutti impaayirattii keessa jirurraa Oromoon waa barachuu qaba. Guddinni isaanii, qabeenyi isaanii hundaa ol miidhamaa jiraachuu isaanii hamma Tigraay xiyyeeffannoo addunyaan harkifne. Kun sababa seenaa duubee sodaa walaabummaan Oromoo naannaa fi fedha dureeyyii irratti jijjiirama fiduu danda'uu fi kan kana fakkaatani. Haala kana jijjiiruuf hojiin malbeekii yookiin dippiloomaasii hedduun hojjetamuu qaba. Walaba ta'uuf kaasaa seerawaa ta'e akka qabanii fi mirga kana beekuufiin haal duree akka hin barbaachifne addunyaa si'aayinaa fi dadammaqinaa malee ifa gochuun barbaachisaadha. Sun ta'es caccabuu tasaan burjaajiin akka hin uumamne gochuuf dandeettiif fedhii akka qaban addunyaatti agarsiisudha. Haalli naannaa sanaa isaan qofa otoo hin ta'in wayyaba kan mufachiise waan ta'eef duubi isaa fedhii qaamonni sadaffaan gaggabaniifuu hamaadha. Kanaaf hunda dura gaaffii sabummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo 50,000 olii otoo beekanii jal'isuu hin qaban. Oromoo waliin jiraachuuf koloneeffataatu roorroo darbeef dhiifama gaafatee kadhachuu qaba malee Oromoota bilisummaa fi walqixxummaa dheebotan miti. Oromoon akka sabaatti alagaan waggoota 100 oliif saamamaa, tuffatamaa, salphifamaa fi eenyummaan isaanii awwaalamaa jiraatan. Waggoota 50 darba sana ofirraa kaasuuf wareegama guddaa baasan. Sana gatii dhabsiisuu yaaluun nagaa fi tasgabbii waaraa hin argamsiisu. Amma gaafii hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuu kan qaban impaayiricha jala kan jiran wayyaba. Barbaannan addaan deemuu ta'ee waliin jiraachuuf fedha isaanii kabajuun barbaachisaadha. Fedha wayyabaa kan hin kabajne gongooman yoo jiraate addunyaa waan cinqamuu fi qabaatuuf hin jiru. Caccabuun impaayiraa waan hin oolle ta'us Oromoo caalaa hamaa oolchuuf dandeettii kan qabu hin jiru. Ummati Tigraay dhageettii kan argate heddummateef otoo hin taane ijaaramee tokkummaa ofii cimsee xiiqii fi wal dhageettii qabaachuun kutannoo fi dhudhuma agarsiisuuni. Haleellaa hamaa bahan dabaa waliin hin ginne humnoota hedduun Tigraay xiqqishuu irratti raawwatames kan mararfannoo nama dhugaa kamuu argatu. Kana jechuun seenaa malbeekii dheeraa Tigraay lixa waliin qabu wallaaluun miti. Oromoo aadaan taasisoota caalaa wal duukaa hiriirsisuu qabu turan. Safuun qaama sanaati. Garuu alagaa akkeessuu kanneen qarooma se'antuu harkaa gate furmaanni akeeka gadaatti deebuu danda'udha. Kallattii qabsoo ofiin irra of buusan dhiisanii kallattii dhiibban alagaa irra nama buuse qabachuun hamaa akka ta'e duratti agarree jirra. Kun akka hin taane tarkaanfii itti yaadame fudhatanii mirga dhaloota itti aanuu baraarudha. Qabsoon Oromoo farra kolonummaati. Oromiyaa lammii Itoophiyaa tokko otoo hin ta'in saba aadaa afaanii fi biyya addatti qabu. Kanaaf qabsoon farra kolonummaa ta'ee finna Itoophiyaa irratti walakkaa jaarran dura jalqabe. Itoophiyaan dhiibbaa qabsoo bilisummaan unka caasaa fi tooftaa jijjiirrataa jiraatte. Jijjiirama amma maqaa itti tuulan malee addummaa hin qabu. Raayyaan gadi cabaa jira. Dinagdeen burkutaawee dana amaaran qullaa ijaajee jira. Kanneen akeeka mirga hiree sabaa ofii murteeffachuutti amanan waliin dhaabbatanii akka isa liqimsuuf ibidda warraaqsaa itti shiduutti jiru. Kanaaf yeroo silliqfamaa jiru kana ministeerota muuduun waan jarri kaan irratti dubbatanuu miti. Isaaf qaama lola fuula addaan loltoota bilisummaa irratti banuuti. Jechi ilmaa dheeressaa tokko waan yaadachiisuu qaba. Inkwaan maammoo maamittiin bitmaxaa Itoophiyaa ikoonomii Aayishaa Shaalim. Bilxiginnaan tolcha bineensa sodaachisuuf ooyiruu keessa dhaaban bineensi itti baree hin sodaanne. Furmaati murna yakka ilmaan namaa irratti raawwate kana bakka malbulchaa gaanfa irraa kaasanii sirna mirgoota ilmaan namaa kabajuutti ce'uuf hojjechuudha. Kana keessatti ragaaf qaama sadaffaan jiraachuu waliigalteen irra gahamu caalaa jabeessa. Murtoon isaanii akka hariiroo naannoo gaanfa Afrikaa kanatti egereef kaayyoo masakaa ta'uu danda'a. Kuni lolli amma deemaa jiru injifannoo loltoota bilisummaan xumuramaa heduuni. Ta'uu baannaan impaayirri Itoophiyaa eenyuu bulchuu akka hin dandeenye taati. Jaarmoota caalaa fi uummata caalaatti hidhachiisuun waan hin oolle. Addattuu sirni dhufanii darbaan hundi uummattoota ofii hidhachiisaa Oromoo hiiksisaa turan. Akka jecha bulee tokkotti
ummata ijaarame hidhatee fi of bare qofatu injifannoon ba'a. Harka duwwaa dhaabbannee diina hidhatee bara baraan nakkaruu hin dandeenyu. Kanaaf kan nu reeban ofirraa qolachuu dadhabnee si'a hundaa duunu yookiin baqannu. Otoo ijaaramnee dhudhuma qabaannee kutattuu taanee qawween kanneen nu reebanii keenya ta'uu ni danda'a ture. Waliigalatti akka keessa jirutti fudhatamuun erga hin oolle garaa guutuun itti seenanii jijjiirama ofiifis kanneen biraafis tolu keessan dirqisiisuu danda'udha. Karaa ofii firaan haa ta'u diinan dhoofsisan keessa kutuu diriiratti sadarkaa ciminaan dhiyaachuun barbaachisaadha. Sanaaf dursanii of ijaaruu gaafata. Oromoon kanaan dura duudhaa namoota biraa hacuucuu waan hin qabneef ollootaan waan hin fudhatamneef hin jiru. Oromoonni hiree ofii yoo to'atan ollootaa fi isaanii achis carraa guddaatu baname. Saamtotaan otoo hin ta'in abbaalee callootiin sududaan dubbachuu argamuu danda'a. Ollooti saaqaa gabaa hojjetaa Oromiyaatti koloneeffataa jalatti argataa turan ni dhoowwamna jedhanii yaaduun sababa hin qabu. Sabooti yookiin finnooti qabeenya Oromiyaa irratti mirga qabna jedhan yoo jiraatan fudhatama hin qabu. Oromoonni uumaa yookiin korporeetii Oromiyaa keessatti hojjetan seera isaan buluu qabu. Oromiyaa bilisi humna oomishaa hanga yoonaa ukkaamamee ture yoo gadi dhiisuu hojjetaa fi abbaa qabeenyaa hedduun barbaachisa. Ribsama dogoggoraa hololaa diinan uumaman diiguuf hojii malbeekii hedduu barbaachisa. Haala Oromoon dhiibamanii keessa galan irraa kan dhiibbatanii galantuu kabaja isaanii argamsiisa. Waa halleefuu hacuuccaa waggoota 100 olii irraan kan ka'e egeree ofirratti amanuu hedduun keenya dhabsiifamne nu barbaachisa. Jaarmiyaan kaayoo qabuu fi ofitti amanu keessa seenee gaagama fudhachuun nan dagamaa sodaachuun irra hin jiru. Yoo walqixxummaa qajeeltuu fi seeran bulmaata qabaatee itti seenne seerota abbaa irree bososoota karaa irraa maqsuun salphaadha. Sana duuba walabummaa bilisummaan uummattoota hundaa ni lalisa. Kanneen jireenya daddaqnaa qabaniif hablaata tokko jalqabanii takkaa xumuranii waa hin beekneef kana qayyabachuun isaan rakkisa. Itti galli keenya Oromiyaa bilisoomsuun mirgoota koloneeffataan nu dhabsiise hunda deebifachuudha. Kanaaf Oromoo hundi waliin dhaabbatee Oromiyaa bilisoomsuun akka miilla ofiin dhaabbatu gochuudha. Oromoonni hooggansa cimaa amanamaa baafatanii kaayyoo ofii itti kennatanii mamii malee gula haadhichani. Maaluu lagachuu mannaa hundatti quba dhahanii ilaaluu wayya. Shurkaan bilxiginnaa fi abdattuu sirna nafxanyaan uumamee ture xumuramee boqonnaa haaraan jalqabamuuf kan ka'e fakkaata. Kanneen yakka farra namummaa fi qaccafixiisa tolchan hunduu yeroon itti gaafataman ga'ee jira. Haalli qabsoo uummattootaa kan bara 1991 xumurameen wal fakkaata. Aaba'oo fi aabuutu ammayyuu mootummaa Finfinnee qabatee jiruun wal mormaa jiru. Ilaalchi akaakuun adda addummaa qaba. Aaba'oon ammas humna hidhatee firoomsaan maddaadha. Ammas ribeelolaadha. Garuu dhaabi yeroos uummata Oromoo wayyabaan hin beekne gara hundaan beekamee leellifamuutti ce'ee jira. Bobbaanis Oromiyaa bakka hin geenye jiru. Duraan bahaa fi dhiyaatti daangaamee ture. Amma qeerroo fi qarreen inni hiriirsuu danda'e lakkoofsan qabu jechuudha. Dhalooti Oromoo si'anaa dhaloota qubee kana akka qabsaa'ota duraanii holola alagaan sammuun dhiqamaa guddate miti. Garuu akkuma yeroo sanii oppidiyoonni gara alagaa goranii miidhaa irraan ga'an bilxiginnaa jedhamuun har'as itti duulaa jiru. Jarri kun Oromummaa isaanii gatuun isaanii milinikiin faarsuu isaanii irraa beekamuu danda'a. Garuu galtuu of hin beeknee fi ofittoo walitti qabachuu danda'anuu garaa sabichaa hin seenne. Ofumaa dhama'u malee akkuma Jawaar Mahaammad jedhe namni Oromoo ganee darbeef hin jiru kan Oromoo ganee salphate malee jennee haa dhiifnu. Amaarri mootummichaan alaa akka bara 1991 duraa dhaaba walaba ta'e hin qabu. Amma kan jiran kan carraan isaanii mootummaa waaltaan walitti hidhate. Haa ta'u malee harcaatuun sirna nafxanyaa Amaaraa ofiin jedhee ajajaa ofii jalatti mootummaa waaltaa tumsee duulu waan haaraadha. Kun hawa mootummichaa dhuunfatee sirna nafxanyaa fi nugusootaa deebisuuf qabuuf karaa saaqeefii jira. Federeeshina firatti fudhata. Teknooloojiin addunyaa ergasii guddachuu fi saaqaa itti argachuun dargaggoo si'anaa carraa wayyaa qaba. Abuutu dhaaba riphee lolaa otoo hin ta'in amma mootummaadha. Yeroo Abawoon diddaatti deebi'ee fi baqarra ture inni of gabbisaa ture. Loltuun isaas humna ittisaa Tigraay qabsoon isaas kan dhaaba tokko otoo hin ta'in waraana uummataa ta'ee jira. Humna mootummaan leenjifamee fi meeshaa gurguddaa hidhate. Abawoon ammayyuu miseensotaa fi dargaggootan garaagarummaa qawwee abbaa abbaan baatu hidhatee jira. Heerri impaayiratti gara federaalummaatti ceesisuu yaalee lamaaninuu akka leellotti kan fudhatamudha. Lamaanuu eenyu akka olaantummaa irratti qabaatu hin fudhatani. Lamaanuu mirga sabootaa hiree ofii ofiin murteeffachuutti amanu.
lachanuu muuxannoon keessa darban jireenya egereef kan iddoo irraa barachuun danda'amu. Badii isa darbirraa barumsa isaan wal gollofachiisu otoo hin ta'in kan isaan baraaru argachuu danda'u jedhamee abdatama. Aangoon karaa sirriirraa nama mucucaachessee kalafataa taasisuu danda'a. Of eeggataa akka ejjetantu irraa eegama. Hundi akka malbulchaatti wanti raawwatan tolaas hamaas qabaachuusaa arganii jiru. Hamaasaatiin ummati hagam akka gedirame arganiiru. Kan argan kun hamaan lamaanuu ummata akka hin mudanne bu'uura seeraan bulmaataa fi dimokiraasii buusutu irraa eegama. Sun kutannoo hin daddaaqne dhudhuma warraaqaa agarsiisuu gaafata. Kanaaf seenan of mara jedhanii baarraguu hin barbaachisu. Yoo ofii jette yaasoo giddamiyaawi kana malee dhagaadha jedhanii sigatu sana ta'a. Gamtaa qulqullooma garaa qabu saboota sabaawotaa fi ummattoota malee kan naannaa gaanfa Afrikaa kanaa kophaa tasgabbii waaraa argamsiisuu danda'u hin jiru. Amma tagaaruun hamaa ol deebi'ee irra ga'ee jilanii jiru. Sodaa fi doorsisa alaa malee bilisummaa fi gammachuun jiraachuu ummata isaaniif iggitii barbaadu. Oromoon biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'anii bilisummaa fi gammachuun jiraachuuf kolonummaan akka ittiin deebine mirkaneeffachuu barbaada. Fedhiin ummattoota hacuucaa Amaaraa jala turan hunduu sanuma. Kanaaf furmaati rakkinaa hundaa mirga hiree sabummaa ofii ofiin murteeffachuu fi hacuucamtoonni kaabaa kibbaa wal gargaaranii rakkina baroota hin yaadatamne kaasanii itti fe'aman ofirraa darbanii akka lamuu ol hin kaane awwaaludha. Oromoo fi tagaaruun hariiroo Itoophiyaa waliin qaban adda ta'uyyuu hacuucaa madda tokko burqe jala turani. Kanaaf kaasaa wal fakkaataa qabu. Itoophiyaa kana farsan maal jechuu isaanii akka ta'e shaakalaan muuxatanii jiru. Amalli uumaa saba lamaanii adda adda ta'uu danda'a. Sana waliin beekanii waliin dhiichuu kan dhoowwu hin jiru. Lamaanifuu nagaa fi fedhiin ummata isaanii wiirtuu qabsoo isaaniiti. Kanneen kana irraa isaan hankaaksuu barbaadan walatoomsanii dura ijaajuun ummattoota lamaanifuu anjaa qaba. Kanaaf Oromoon humna riphaa dhimma itti hin bahamin guddaa otoo qabu haala uumamuu danda'u kamuu sodaachuun dorgomee keessaa qollifachuun waan kolfaa ta'a. Of baranii ijaaramanii argamnaan dorgommii lixuunis ba'uunis waan dhibu hin qabu. Tagaaruu fi Oromoon imaammata bilxiginnaa sirna nafxanyaa Amaaraa wareegama meeqan ofirraa darbatan deebisee itti fe'uu barbaadee waraana irra jira. Oromoo fi tagaaruu fedhii isaanii ifatti jiru hanga yoonaa tokko nagaa bilisummaa walqixxummaa fi qajeeltuu barbaadu. Afrikaanonni madda tokko hacuuccamni isaan irra ga'aa turee fi ejjennoo wal fakkaataa qaban wayyaba. Kanaaf barsiifata duudhaa irra aananii garaa qulqulluun bobbaanan godina isaanitti nagaa buusanii akka ollaa gaariitti eenyummaa fi fedhii walii kabachiisuu sirna danda'u diriirsuu wanti hin dandeenyeef hin jiru. Hawaasi impaayiratti jala jiru furaansa hundaaf harka rukutu ta'ee jira. Kanneen fedha ummataaf of kennan haalli akkasii jijjiiramee ummattoota ofitti amanan maddi aangoo isaan akka ta'e beekan gochuuf hedduutu irraa eegama. Isaanis itti darbanii kan harka rukuchisan ta'uu qabani. Sodaa sirni darbe itti bulche irraa akka qulqullaa'an ummattoota gargaaruu qabu. Beektonni Oromoo akka waldaa adda addaa qaban himama. Haala jijjiiramuuf ariifachaa jiru kana keessatti tibba nagaaf waan godhamuu qabu mari'atanii ejjennoo qabsaa'otaa gargaaruu lafa kaa'utu irraa eegama. Tokkummaan Oromoo baanamu asii jalqabuu qaba. Tokkummaan iyyuu hanqina seenaa irraa dhaalan hedduu qaba. Keessaa immoo kan diinagdee waan dhokatu miti. Kanaaf beekumsa qabeenyaa fi mala qaban hundaa walitti cuunfuun amma. Otoo ta'e waldaan adda addaa walitti baquun yeroo hatattamaa kanaaf wayyaa ture. Yoo hin danda'amnes walitti dhufanii hojii hirmaachuudha. Dhoofsiftootaa fi jiruun malbeekii hedduun gaggeeffamuuf adeemu. Qabsaa'ota gorsuuf haa ta'u karaa dimokiraatawaa fi qajeeltuu ta'e akka qabatan dhiibbaa gochuuf qophaa'uu qabu. Diinagdeenii fi hawaasumni keenya maal fakkaachuuf deema? Caasaan mootummaa fakmishoo yookiin moodeela kam hordofuu qaba? Sirni gadaa akkamitti nu masakuu danda'a? Gaafileen kunniin kanneen deebisamuu qaban keessaa hanga tokko. Kun haala dhalatu keessatti muudamuuf kan gaggaban utuu hin ta'in jaalbiyyummaan gumaacha tolchan ta'uu qaba. Qabsaa'ota saboota biraa hiree murteeffannaatti amananis quunnamanii yabboo irratti mari'atan uumuun amma. Aba'oo rakkoo nafxanyaa jalaa ba'uuf bara dargii qabsaa'ota kibbaa waliin qabsoo warraaqummaa cunqurfamtoota Itoophiyaa yookiin icaata dhaabee ture. Akeeki sanaa keessa deebi'amee yoo ilaalame dansa. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa akeeka sana tajaajilee ture. Yaanni beekumsa irratti hundaa'ee garaa qulqulluun dhiyaate hundaaf bu'aa qaba. Waan barbaannu fi karaa ittiin argannu mamii malee lafa kaa'uu qabna.
farris hamajaajinis waan barbaadan beekuu yoo jedhu afaan tokkoon eeyyee kana jechuu yoo dandeenye amantee horanna. Seenaan waraana bilisummaa Oromootti abbaa'ummaa fi itti gaafatamaa guddaa kennaa jira. Mootummaan bilxiginnaa kuffisanii kan injifannoon ba'an keessaa tokko ta'uuf adeema. Kanaaf Oromiyaa magaalaa muummeensaa Finfinnee ta'e akka haaratti ijaaruuf qaama Oromoo walaba isa jalqabaa ta'a. Finfinneen mooraa loltuu Minilik kan turte amma magaalaa saboota sablammootaa fi uummattoota akkasumas nambiyyoota sabgidduu keessa jiraataniiti. Addunyaa keessa magaaloti akkasii hedduudha. Akka fakkeenyatti New York yookiin magaalota tajaajilaa sabgidduu kanneen biraa fudhachuu dandeenya. Hariiroon Finna keessa jiraatuun qabaatu ifatti lafa taa'uu qaba. Magaaloti akkasii chaartara qabu. Humni isaan qabaatan kan Finnichi tumeef ta'a. Yoo Oromiyaan uummattoota biraa waliin federeeshinaan itti fufti ta'e qunnamtiin isaanii akkam ta'a? Mirgaa fi dirqama waajjira federeeshinichaa Oromiyaa yookiin Finfinnee waliin qabaatu kontiraata Oromiyaa waliin mallatteessaniin murtaa'a. Oromiyaa yeroo jalqabaaf caasaa kolonummaa keessaa qulqullaa'uu qabaatti. Lafti Oromiyaa kan uummata Oromoo ta'uun seeran mirkaneeffamuutu eegama. Akka itti qabamu qabatamuu fi dabarfamuu akka ummatichi irratti walii galetti ta'eetu abdatama. Kanaaf wanti amma diriirsuuf deemamu kan akka gadaa calanqisuu mirgoota sabichaa fi qajeeltutti iggitii tolchu ta'uu mirkaneessuudha. Oromiyaan haa jiraattu. Ibsaa Guutamaa.